Hayyee yoo yaadin kabajamtoota jaalatamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtu nagaa jirtanii fayyaadha nageenyi waaqayyo lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha akkam jirtu nagaadha miti nutis jirra waaqni haa ulfaatu waan eegeetissee yeroo isaa kanaan nu gahe isinis gahe nus nu gahe warroota akkasumas warroota biyya keessa jirtaniifis biyya alaa jirtaniifis nageenya isinii dhamuu barbaada akkam jirtu banneemi har'a fuula keetiin dura dhaabbachuudhaaf baay'een qaana'aa jira maaliif baay'een badeera. Akkam badeenis beeka. Isinis immoo waan badee beektu. Yaa sa'aatiin irra jiru kun sa'aatii xiqqoo waan tokko sassaabbatan namni tokko yoo xaaree waggaatti waan xaaree argata waan ta'eef sababa saniif kan inni badee. Kanaaf baduu kiyyaaf ijaaf qalbii irra naan bisaa isin jedha nooruu jenneera. Jala ol ka'eera. Kanaaf na oofalcha. Kanaaf nan badee maaliif yaa sababa gara garaatiif cinaa tokko gara hojiitti cinaa tokko immoo baadiyyaa makara sassaabuudhaaf babbadee kanaaf dhiifama naa godhaa ijaaf qalbii irra naan bisaa warroonni waan baay'eedhaan eeggachaa turtan akkan eeggatanillee abdiin qabaa dhufeera nan dhufa hin jirre hin banne jira yaa isin yaaduun koo dhiibne dhugaa rabbiif jaalatamtootaaf kabajatoota tokko baay'ee si yaadaara baay'ee isiniifis yaadaara warroonni wantoota garaagaraa barbaadan kun mana kun lafa kun loon wantoota garaagaraa barbaadan fedhiin namaa baay'ee biyya lafaa kanarratti namaan guutu so waan badeef ijaaf qalbii irra naan bisaa isin jedheera. Isinis nooruu naa jettaniirtu na oofalchaa isinii jedha. Har'aaf immoo baga ayyaana qilleetiin illee isin ga'e jechuuf darbeera. Yaa'u bal'atu isinii jettee jira fakkaata. Isiniinis jedheeraanis gabaabduu isaa taatu viidiyoo gabaabduu isinii hojjedheen ture. Baga isinii ga'e isinii jechuun koo hin hafne. Yaa'u isinitti isin baay'ee akka carraa ta'e guyyaa san iddoo wayiitiin ture. Kanaafani dhugaa kana nan badee fi dhufeera immoo har'a. Kanaaf kana booda hin badu isiniifan dhufaa. Warroonni wantoota garaagaraa barbaadan fakkeenyaaf lafas barbaadanii fedhiin keessan isinii guutuu didee akka carraa taatanii yaa'u fedhiin keessan yookaan maallaqaanis haa ta'u yookaan immoo wanti isiniif ergame sunis haala isin barbaadan isiniinis ta'uu haa baatu warroonni isinii guutuu didee guyyaa waaqayyo jedheen guutaa waan ta'eef hin guutama ammas homaan shakkinaa. Kanaaf kan inni jedhe guyyuma isaatti jedhee dhumaa warroonni immoo lafas barbaadanii akka fedhii keessanitti isiniif ta'uu didee isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf immoo ani dhufeera waan isinii dhufeefis sa'aatiin kun sa'aatii guyyaan kunis guyyaa sanbataati sanbata guddaadha buna dhuguutti jira bunni dafeera kun akkuma beektanii kabajamtuun aadde bal'atuun yookaan immoo haati daani'eel bunas daffistee misas qopheessitee jirti haa nyaannu isinii jechuuf tanaan dura haa nyaannu jennee waliin nyaannaa turre waan ta'eef isinii wajjin kophaa nyaadheen beeku isin wajjin nyaannaa anii fi kabajamtuun wazaro bal'atuuni bunas daffistee kanas qopheessitee jirti. Shaamaa bichaatu nuuf jechuudha. Shaamas qopheessuu dandeessi rakkoo qabu. Kanaaf kennamu maalidhaa maqaan isaa kun namni kana beektan shilmaata qabdu. Kanaaf paakeejii birrii dhibbaata isinii nama kana beektan. Namni dura dafee deebise immoo namni intini hidhuufi paakeejii birrii dhibbaa. Warri biyya keessa alaa jirtanii yaa waayifaa fayyadamtanii rakkoon qabdanii warri biyya keessa jirtanii kan jechaadha. Isinis warri biyya alaa jirtanis yaaluu dandeessu. Kanaaf haa deebisaa jechuun barbaada. Inni biraa immoo isin akkam jirtu nageenyi keessan maal fakkaata? Hayyee haa nyaannu jenna. Haa nyaannu. Kamera bantu saya mana tu saya. Mee nageenya waaqaa gaafa. Nagaa gaafa mee kabajamtoota jaalatamtoonni keenya beeku. Jira jirtu maatii keenya naguma keessanii nuti nagaadha galata rabbi. Isinis immoo kan nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna. Akkam jirtu? Fayyuma artanii? Jirus simbiratti akkam? Koottaa buna onnaa. Baga guyyaa sanbataa geessan. Koottaa buna onnaa. Misaan ga'eera koottaa. Koottaa misaa isaa nyaannu nasaa unnu. Misaan keenya kanarra daabboo misaan keenya. Daabboodha. Anyaan gargaara dhugaa. Yaa kophaa nyaachuun beeknu nama wajjin malee. Kanaaf waliin nyaanna dhugaa. Bal'atuun nyaata. Gaaf tokko biddeenni abamuun isinii jira mitiire?
Biddeen habameeshi miti garuu isii hundi biddeen nama salachaa. Buna isaa dhuun. Kanaaf yaa'u mee nagaa gaafattee taasifattee nagaa dabarfattee. Nagaa jedheen jira. Ayyaana qillee irraa haftanii kaleessa ol argine nu argita. Namni. Anaatti hin argine malee isin dhostanii ol argitu jechuudha. Namoota baay'ee ol argaa jirta jechuudha. Anaa waliin argine ani yaa'u jechuun. Ati mana nuustu taa'e. Nan bada dhugaa baay'een isin jalaa badee yaa'u nama oofalchaa jedheera namni Oromoon kun baay'ee nama oofalchuu kana beeka. Irra walii daddarbuu kana beekna beektanii. Oo baay'atellee dubbiin tolu. Yeroo hunda lakkeen nan badaa na oofalchaa inni oofalchinaan ta'u. Gizee hunda nan badan jenne. Nan badan jenne. Kanaaf yaa'u ammaan booda hin baduudha. Waadee isinii galeera. Waadaa isinii galeera. Yaa'u waadaan immoo waadaadha. Mitiire? Waadaan waadaadha. Kasih video. Kasih video. Jadi. Orang bisa itu. Itu. Itu nih kena tahu. Ayo ini. 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 Mantap. Nah. Nama. Efek. Ada dan. Ini mata deh. Nah, ini mah. Ini mata deh. Ini mata deh. Ini mari. Masuk. Tenang je. Ya tara itu sih jalan. Tenang je deh. Mal tenis sih jalan, mah korfitera kita sih jalan. Ofio man, nata. Nah. Perang kira. Nyata yo. Perang kira kan sasa. Perang kira itu. Ifa maka. Kalau perang kita sama na oke jechuudha. Gar dura na oke jennani. Tasuma na oke bakka maal perang kingoone. Taaree kana tisiyere jetana mudamee nuti namatti lallabachuu dhaabatu. Maal tabarsite malatti fakkaata nu jedhu ija cufee ugaarratti fakkaata naayyuu. Maal goreena fadhi saayin wallee fudhate inta fufura akkasii barqileessa seenee. Maaltu sitti agame beekamu? Nare fadhi dhugaa. Oguma moo? Dhugaa walaa jedhan. Akka aizu. Beelaan jira dhugaa bitaatiin na cufame bakka. Lakki nyaa'u zungurshaa. Biraankii akkanaa kanaan hojjetina namarratti dhugaa. Anaayyuu kuma natti fakkaate. Osuma gamoo keessa ijallee cufatte dhugaa dukkana natti ta'e. Rifattee? Bataan. Baay'ee rifanne jechuudha. Tirtaan qabe. Libbi tirritaa? Dhuguma. Egaa maatii keenya firaankii kiyya milkaa'ee jira. Dhugaa jechuun tasuma yaade malee ittillee nassaabne jechuudha. Tasuma yaade garuu dhuguma fakkeesse kaasuun baay'ee rifate dudda rukuttaan na fixee maatii kashaan na humte. Maal godhattiin tini silaa waan gurguraa nyaanne qixxaa kanatu waa onnee tanaan gurguruu dhaqa. Dudda na ukkusa duddi sanaaf jechuudha. Innaa na oofalchaa isiniin jira. Buna moo daabbootiin si jeettee? Buna akkam taate nan beeka. Daabboo ta'e na shakka.
Egaa kana maatii keenya viidiyoo isinitti ni dheeressinu. Kaasuun baay'ee rifatee gurraacha duraayyuu gurraacha attuma badee. Kanaaf viidiyoo biraatti walitti deebina. Agarsiif nagaa nuuf taasisin jaalanna. Warroonni asumaan YouTube chaanaalii bitachuu barbaadan jechuudha. YouTube nama baay'ee na gaafata. እናንተ ጣን ጀትን haara YouTube chaanaalii warri bitachuu barbaadan koottaa ni jira. Subscribe kuma 5,500 kan qabu jechuudha. Egaa yoo barbaadan immoo lakkoofsa keenya nu argachuuf 0970 nu dubbisuu ni dandeessu. Kaasuu yookiin immoo bal'atu jedhe attoo hedduu jira abbaa nulachuu hin argattanii isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas immoo egaa viidiyoo kaleessa agarsiisanii irratti waa'ee soofaa binaamina irratti namni baay'ee keessan na dubbistanii turtanii kaleessa miti guyyaa irraa gabbuu na fakkaata viidiyichi inna gara keessatti na dubbisa waan jiru wajjin haasofna. Kanaafiyyuu sin jaalannaa Anis immoo badu nan jira siniif dhufeera waan siniif fidee dhufu immoo na eeggadha ishee yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf oolmaa gaarii guddaa ulfaadhaa oolmaan isin ooltan guddaadhaa fayyaa ta'a horaa bulaa deebana nagaan si faana haa turu.